Waajjirri maallaqaa godina Harargee Bahaa sochii hojiiwwan waajjirichaa bara 2015 sadarkaan gaggeessaa tureen akka naannoo Oromiyaatti hojiiwwan hojjetamuu qaban yeroo karoorfamee fi qulqullina isaa eeguun raawwachaa waan turaniif akka naannichaatti tokkoffaa ta'uun konkolaataa Revolutionii jedhamu kan hin hojjetin biiroon maallaqa Oromiyaa badhaasee jira. Badhaasni kunis bakka itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Girmaa Alamuu, itti aanaan bulchaa godinichaa obbo Ayyaalaw Taakkalaa, akkasumallee itti gaafatamtuun waajjira bulchiinsa godinichaa aadde Fadilaa Daawit argamanitti haala miidhagaa ta'een simatamee jira. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Girmaa Alamuu bu'aa bahii dhamaatii hojii baay'ee keessa bahuun milkaa'ina hojii kanaa keessatti qooda jabaa qaamota fudhatan waajjiraalee maallaqaa godinichaa fi aanaalee hooggansaa hanga waardiyaatti galatoonfataniiru. Sagantaa kanarraa bifa kanaan qopheessuudhaaf kan barbaanne waan konkolaataan kun kan argame gaafii waajjira keenya qofa osoo ta'e gaafii bulchiinsa godinaa seektarrii yookaan manneen hojii godinaa akka walii galaatti gaafachaa turre keessa har'a jalqabbiidha jechaadha. Mana hojii keenyarraan jalqabbiidhaaf konkolaataan kun kennaa addaa hojii hojjechaa turre. Hojiin hojjetamaa ture kun immoo karaa mana hojii keenya qofa osoo hin ta'in akka walii galaatti seektaroota walitti qindaa'uu qabnu hojiin qindoofne bu'aan argamee irra dhaabbatee biiroon maallaqaa deeggarsa barbaachisaa ta'e nuuf godhee akkaataa fedhii keenyaa jechuun ni danda'ama. Konkolaataan kun akka bitamu taasifamee jira jechaadha. Konkolaataan kun waggaa bitamus carraawwan adda addaas akkuma keessatti argannee jirra jechaadha. Kanaafuu carraa arganne keessa tokkoffaan hojii hanga amma hojjenne kan itti hundaa'u jechaadha. Waajjira maallaqaadhaaf yookaan biiroo maallaqa Oromiyaan godina keenyaadhaaf beekamtii kennuu isaatiin lammaffaan immoo raawwiiwwan adda addaa akka mana hojii keenyaatti hojjetamaa ture sun olaantummaadhaan kan gaggeessaa turtan isin waan taataniif hojjetaa keenyaa fi hooggansi maanajimentiin keenya baga gammaddan jechuun barbaada jechaadha. Itti aanaan bulchaa godinichaa obbo Ayyaalaw Taakkalaa hojjettootaaf abbootii adeemsaa waajjirichaa maraan baga bu'aa laffaatii keessanii argitan baga gammaddan jedhanii seektaroonni biroos fakkeenya kana fudhatanii hojiitti cimanii bu'aa gaggaarii galmeessuu akka qaban dhaamanii waajjirri maallaqaa godinichaa badhaasa konkolaataa argatan kunuunfachaa ciminaan hojjechuun badhaasa kana caaloo fidanii maqaa godinichaa akka boonsan abdii qabna jedhanii jiru. Duraan dursa hundi keessanuu baga gammaddan sin jechuu barbaada. Akkuma jedhametti bu'aan kun bu'aa hojjetaa waliigalaa kan waajjira maallaqa godinaati. Sababiin isaa inni ijoo fi inni guddaan tokko hojii argannoo odiitii qulqullinaan hojjetamuu irraa kan ka'e qisaasamni qabeenyaa akka godina keenyaatti baay'eensaa karaa qabatee kan jiru ta'uusaa nutis madaallii keenyaan quba qabna hordofaas turre. Kanaaf akka Oromiyaa guutuutti beekamtii biiroon maallaqa Oromiyaa isinii kennu jechuun kanaa olii nafne jechuudha. Kanaafuu irra deebi'ee hundi keessanuu baga gammaddan sin jechuu barbaada. Waajjira maallaqaa gaafa jedhamu dinagdeen uummataa kan keessatti socho'uu fi akkasuma immoo socho'uu qofa osoo hin ta'in ka beekamtiitti argatu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana biiroon maallaqa Oromiyaa hojiiwwan keessan hundayyuu giddu galeessa godhateeti beekamtii kana kennee jechuudha. Kanaaf ogeeyyiin waajjira kana keessa jiru kan qabeenya qisaasame sassaabuus haa ta'u akka qabeenyi hin qisaasamne immoo kan barsiisu keessattuu ogeeyyiin odiitara irra jiran gahee olaanaadha kan taphattuu isaan irra jiraatu jechuudha. Qisaasama maallaqaa sadarkaa adda addaatti jiru. Qisaasama maallaqaa dhaabbilee adda addaa keessa jiru. Inni kun seera akka qabatuu fi hojiiwwan maallaqa keessa jiru iftoominaan akkaataatti hojjetamuu qabu hundi keessanuu gahee kan baatanidha jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in qabeenya as keessa jirullee eeguudhaan, tiksuudhaan, hordofuudhaan akka karaa qabatu gochuudhaan hundi isaatu walitti hidhamee jijjiiramni kun kan dhufe ta'uu isaati godinni kamiyyuu kan hin arganne jechuudha. Kuni maalirraa dhufe hojii waajjirri kun ogeessi waajjira kana keessa jiru halkanii guyyaa hojjechuudhaan yeroo isaa otoo hin qisaasiin yeroo isaa wareegee itti dabalee saftiif alaga seenee hojjechuudhaan nutis akka bulchiinsa godinaatti hordoffii qabnurraa isa kana ilaalaa jirra. Kana qofa osoo hin ta'in riifoormiilee adda addaa lafa qabsiisuudhaan jechuudha. Waajjira kana keessatti kan ilaalamuu qabu kanis muuxannoo jedhamee fudhatamee irratti hojjetamaa jiru riifoormiiwwan adda addaa kenna tajaajila keessattuu maamiltoonni hedduun waajjira kanatti baay'ata jechuudha. Kenni tajaajila akkaataa
itti quufinsa maamilaa hojjetamaa ture. Hojii gaariidha, hojii gurguddaatu hojjetamaa ture, hojii fakkeenya qabutu hojjetamaa ture. Bara darbees mana yookiin immoo iddoo taa'anii tajaajilaman, iddoo tajaajilamaan, iddoo warri tajaajilu hojjetachuu gubbaa irrattis godinni keenya akka waajjira maallaqaatti fakkeenya olaanaa qaba jechuudha. Qabeenya kana fakkaatu magaalaa kana keessatti ijaaramee ittiin tajaajilamaa jira. Kana bira darbee naannoo Harariif illee gumaacha godhamee ittiin tajaajilamaa jira jechuudha. Kanaaf kun jabaatee cimee fufuun isarra jira, itti fufuun isarra jiraata. Xumura irratti kaniin isinii dhaamu qabeenyi amma naannoon beekamtii olaanaa kennee makiinaa kana fakkaatu godinoota hunda keessaa kennuun injifannoo olaanaadha jechuudha. Kanaa olittis immoo yoo rabbi jedhe isa itti aanutti helikooптера fiduu akka dandeessan abdii olaanaa qabnaa jechuudha. Bishan jalli kee midhaanii raareen kee coqorsa manni kee